Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibran Soddon Booroo Gurraan dhala gaafa takkaa guyyaa har'aan tanaa jechuu bara 2022 injifannoo kibba Oromiyaatti argachuus beeksisee jira. Woboon zoonii kibbaa Cibran Soddon Booroo diirama kana bariin ka'uudhaan humna diinaa bakka adda addaatti itti marsee barbadeessee akka jiruu fi injifannoo guddoos argatee akka jiru ajajaan Cibrichaatis beeksisanii jiru. Woboon waraanni bilisummaa Oromoodhaa daandii guddicha kibba Oromiyaa magaalaa Moyyaalee irraa ka'uudhaan gara magaalaa Finfinnee adeemu bakka adda addaatti muruudhaan humnoota diinaa waraana bilisummaa Oromoodhaa barbadeessan jettee qophaa'aa turte gubbaatti tarkaanfii ilaaleessaa diiramaan fudhatee akka jiruu fi lola jabaa ammas gaggeessaa jiraachuusaa beeksisee jira. Cibran Soddon Booroo guyyaa har'aan tanaa diina 100 lakkaa'aman bakka tokkotti barbadeessee akka jiruu fi hedduu isaanii ammoo baqachiisee jiraachuus beeksisee jira. Woboon kibba Oromiyaatii fi gama kaaniin lixa Oromiyaatii fi jiddu galeessa Oromiyaatti injifannoo argachaa jiraachuu kan beeksise immoo torbii kana ammas kibba Oromiyaatti irra deebuudhaan humnoota diinaa daandii gurguddaa qaxxaamurtee gara kibba Oromiyaatti dhufte hedduu isaanii barbadeessuun hojiin ala godhee akka jiruu fi mootummaa Woboodhaan barbadeeffame kana ammoo ambulaansiin hedduudhaa fi konkolaataan hedduun gara magaalaa Nageellee Booranaatti illee geessaa jiraachuudhaan simanii jiru waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaatti argamu dhiyeenya kana ammoo mooraa diinaa bakka adda addaatti deemuudhaan barbadeessaa turuusaa kan beeksise. Amman tanas daandii guddicha kibba Oromiyaa irraa ka'uudhaan gara magaalaa Finfinnee adeemu bakkoota garagaraatti muruudhaan humna diinaa barbadeessee jiraachuu ergamee booddees ammoo daandicha ammallee to'atee harkaa qabaachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaatti argamu Cibran Soddon Booroo guyyaa har'aan tana tarkaanfii ilaaleessaa humna diinaa gubbatti fudhachuu kan beeksise. Humni diinaa ammoo hedduun isaanii bittinnaa'uudhaan humna dabalataa ammoo Nageellee Booranaa irraa eeggachaa kan turan yommuu ta'u buufata humna addaa Oromiyaa Nageellee Booranaa keessatti ammoo kan argamu ajajaa waraanichaati. Waraanni isaanii if duba deebuu akka qabu ergaa dabarsaa akka turan illee dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha humnoota mootummaa yeroo garagaraatti ammoo barbadeessuudhaan injifannoo argachuun bakkoota hedduus qabatee fuuldurattis adeemuu itti fufee jira. Kana qofa otoo hin taane ammoo Woboon godina lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti tarkaanfii ilaaleessaa waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatee jiraachuus beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoodhaa Cibran Odaa Bulluq Buttaan Joobir tarkaanfii lalistoota sirna lolii gubbatti fudhateen injifannoos argachuu beeksisee jira. Woboon lixa Shaggar keessa socho'u bakkoota garagaraatti humna diinaa barbadeessaa kan dhufe yommuu ta'u ammoo aanaa Baakkoo waraanni bilisummaa Oromoo boon lixa Shaggar bakka adda addaa socho'us ammoo Shaggar lixa aanaa Baakkoottis tarkaanfii ilaaleessaa fudhachuudhaan humnoota diinaa 100 lakkaa'aman barbadeessee akka jiruu fi injifannoo guddoos argachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana ammoo bakkoota garagaraatti hidhannoo gurguddoodhaa fi konkolaataa hedduudhaan daandiiwwan garagaraa qaxxaamuree deemuu fi magaalotaa fi akkasumatti illee magaalota gurguddoo aanota keessatti illee yoo mul'atus argamee jira. Uummanni Oromootis ammoo daandii gurguddaa irratti bahuudhaan waraana bilisummaa Oromoodhaa yoo simatan kan mul'achaa jiru yommuu ta'u ammoo keessattuu humnoonni furgaatuun dhiyeenya kana lixa Oromiyaatti eebbifaman lixa Oromiyaa irraa ka'uudhaan gara giddu galeessa Oromiyaatti dhufanii humna mootummaadhaa akka isa lixa Oromiyaattis hin deemne gochaa jiraachuutu mul'achaa jira. Woboon kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaa jiddu galeessaa fi gama kaaniin baatti argamu tarkaanfii ilaaleessa humna mootummaa gubbattis fudhachuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon kan mootummaan ammoo buun qawwee hin qabu qawwee caccabxuun deema jechuun itti qoosaa ture. Woboo yeroo ammaan tana qawwee caccabxuu saniin dishqaa sniiparii fi gama kaaniin ammoo bireenii fi qawweewwan garagaraa haaras mootummaa irraa booji'eetis itti yeroo adeemus mul'achaa jira. Kana qofa otoo hin taane ammoo konkolaataawwan garagaraa piikaappii paatroolii adda addaa kan humni makalaakiyaa poolisiin federaalaa humni addaa Oromiyaa keessas ittiin fiigaa ture. Woboon ammoo irraa guurrate yeroo ammaan tana yoo ittiin socho'us mul'achaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon jabaate sadarkaa kanaan dura itti beekamurraa dachaa meeqa ammoo kan mootummaan itti eeguus caala yeroo ammaan tana bakka adda addaatti humna mootummaa barbadeessuu irrattis argama. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoo ta'an tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti fudhachaa jiru hamma Oromoo fi Oromiyaan bilisa baanittis kan itti fufus jedhanii jiru. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa fi gama kaaniin lixaa fi jiddu galeessatti argaman waamicha qeerroo Oromootiif godhaniin yeroon Oromoo fi Oromiyaa bilisa baasan hidhannoodhaan amma jechuudhaanis ergaa jajjabduu dabarsaa jiru.
godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo gandaa Ajiilaa Daaleettiitti humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa hawaasa Oromoo naannoo san jiraatutti hidhannoodhaan seenuudhaan manneen qotee bulaa 70 ol ibiddaan erga barbadeessanii booda ammoo namoota nagaa 7 ajjeesuu jiraattoonni naannoo sanaa nutti himanii jiru. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa hidhatan kunneen ammoo ammajjii gaafa 31 bara 2022 guyyaa kaleessa gandaa Ajiilaa Daallee hanga magaalaa Jimata jedhamutti ammoo haleellaa ilmaan Oromoo irratti raawwataniin badii kan qaqqabsiisuu maddeen keenya naannichaarraas odeeffannee jirra. Akka jiraattoonni naannoo sanaa odeessanuuf laataa jiranitti ammoo bulchiinsi aanaa daannoodhaa finxaaleeyyii Amaaraa kanneen meeshaa hidhachiisaa jiraachuu himaa jiru. Oromootu diina hidhachiisee Oromoo ficciisaa jira kan jaan ammoo jiraattoonni dabaluudhaanis jiraattoonni akka himataa jiranitti ammoo humnoota finxaaleeyyii kanneen waliin waraanni mootummaa bilisiginnaatis jiraachuu himani. balaa tiraafikiitiin lubbuun poolisii federaalaa 9 darbuun himamee jira. Godina Baalee aanaa Gobbaatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 9 darbuu poolisiin naannichaa beeksisee jira. Balaan Gandariiraa jedhamutti qaqqabuu gargaaraan diviiziinii mirkaneessa nageenya aanichaa Inspektar Muktaar Hassanis himanii jiru. Balaan kun ammoo kan qaqqabe konkolaataan kireeniidhaan doozarii harkisee dalloo mannaarraa gara Roobeetti imalaa ture. Konkolaataa poolisii federaalaa Roobeerraa gara dalloo mannaatti imalaa ture wajjin ammoo walitti bu'uudhaan kan uumame ta'uu isaatis ibsamee jira. Balaa qaqqabe kanaan ammoo lubbuun miseensota poolisii federaalaa 9 yoo darbu 4 irra ammoo balaa salphaa fi cimaan qaqqabuunis himamee jira. Ka'umsi balaa kana qoratamaa jiraachuu tajaajilli oduu Itoophiyaatis gabaasee jira. Namoonni 100 ol ta'an labsii yeroo muddamaa jalatti ji'oota dheeraadhaaf godina Gujii Lixaatti buufata poolisii Bulee Horaatti hidhamanii akka jirantu dhaga'amee jira. Hidhamtoonni kunneen qaamolee hawaasaa iddoo adda addaarraa qabaman akka ta'anis ni himatu. Namoonni hidhaa kana keessa jiran kunneen ammoo gaafii tokkollees akka hin gaafatamne akkasuma ammoo mana murtiittis hin dhiyaanne jedhu. Hidhamtoonni maatii irraa fagaatanii jiran nyaata dhabanii rakkoo cimaa keessa akka jiran dubbatu. Hidhamtoonni kunneen akka itti namoonni hedduun labsii yeroo muddamaa keessa kan qabaman buufataalee birootti ammoo hidhaman gallakkifamaa jiru. Nuti ammoo hidhaa keessatti hafnes jechuudhaan komachaa jiru. Bulchaan godina Gujii Lixaa ammoo waa hidhamtoota ilaalchisee namoota 96 labsii yeroo muddamaa keessa qabaman haala seerri eeyyamuun hiiknee jirra erga jaanii booda ammoo namoonni amma hidhatti hafan namoota waraana bilisummaa Oromootii waliin hidhata qaban malee labsii yeroo muddamaatii wajjin kan waliin qabanne jechuudhaanis deebisa laatanii jiru. Kana malees ammoo bulchaan kun dabaluudhaanis gareen kun godinicha keessatti yeroo garaagaraatti tarkaanfii akka fudhate eeruudhaan miseensota garee kanaa fi namooti isaan gargaaran to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuu namootni nagaa sababbii tokko malee hidhamee hin jiru jechuudhaanis haala jedha bulchaan godinichaa kuni. Oromoonni baay'een bakkoota garaagaraatti labsii yeroo muddamaatii wajjin wal qabate hidhaa keessa buufaman yeroo ammaan tanaa maqaa miseensota Aboo Shanee Joon hidhaa keessaa kan baanis guutumattuu irratti hojjetamaa akka jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatis kana keessatti ammoo namoota shakkii godhachuudhaan hidhatti sambifatee hedduu isaanii ammoo gidirsuudhaafis murteeffatee jiraachuutu dhagahamaa jira. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ammoo namootni hedduun maqaa labsii yeroo muddamaatiin hidhaa keessa kan buufaman yommuu ta'u ammoo hedduun isaaniitis achi buutee ta'anii baay'een isaanii haga ammaatti hidhaa keessaas otoo gad hin lakkifamin hafanii jiru. Kunis ammoo akka malee yaaddoo ta'u maatiin namoota hidhamaniitis himaa jiru. Akam nagaa jirtu uummanni Oromoo wabasi gaafata akam nagaa jirtu wareegamaan dhumne karra shanii jirra of qopheessaa martu wareegamaan dhumne karra shanii jirra of qopheessaa martu uummanni Oromoo wabasi gaafata akam nagaa jirtu uummanni Oromoo wabasi gaafata akam nagaa jirtu wareegamaan dhumne karra shanii jirra of qopheessaa martu wareegamaan Bagagama